بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبلين كينيا كبجمتوتا في جالتمتوتا خطيقا في قدوة قليلا على خنفقو فيديو الشما هركفوني أكم جتا جدا جتو شنين جنة. وبلين كينيا إيغام مكا ربي تين إيغالي ربي فارسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نگه أبرامت الرب سے بودا گما هاسو خياتي نچي دے بیا هاسو إني خيا غاران تنا مال يتني ونگا بطن هاسو إني خيا غاران تنا أبو جوهر محمد لالتا أبو جوهر محمد أفسوك إرو أرمو اتفوسيسي دينو خمبولچون ni beekamu. Akkasuma eega mana hidhaa seenee mana hidhaa turee mana hidhaatii ba'ees imala galatoomaa eegatti fufee booda eegasii ni callise. Ammoo isa jira dhiiroo jechuun keessan hin oolamu. Obboleeyyan keenya amma as ba'ee jira. As ba'uufis ni deema. Akka baatii tana guyyaa 29 guyyaa kamisaa dhiifama wajji baatii tana guyyaa 19 guyyaa kamisaa kitaaba mana hidhaa keessa taa'ee katabe. Kitaaba hin gaabbu yookaan sheenaan qabujuu kitaaba san akka barreesse BBC afaan Oromootti wajji gaaffii deebii godhee jira. Sanirraa hubanne jechuudha. Kanaafuu eessatti kitaaba sana eebbisuu deemaa yoo jettanii nu gaafattan Kiniyaa Naayiroobitti eebbisuu deema. Qeerroo fi qarreen Oromoo uummanni Oromoo kan guddaa fi xiqqaa kan ilaalaa kan itti dhaquun isinii mijooytu irraa nafinaa isiniin jenna. Achi dhaqaa achirratti eebbasa irratti hirmaadhaa. Kitaaba sana illee irraa bitaa dubbisaadha. Ummata Oromoodhaa kana keessa bal'isa. Tanaan dhaamsa isiniif dabarsuudhaaf dhufe jechuudha. Guyyaan sun guyyaa kami? Amma yeroon viidiyoo tana waraabutti guyyaa 17 jirraa mitiire. Boru 18 arbaadha guyyaan boru kun. Guyyaa 19 guyyaa kamisaa Naayiroobitti gaggeessaa jechuudha. Kanaafuu namoonni bakkoota adda addaa keessa jirtan deeytanii irraa qooda fudhachuu qabdan hayyuu keenya guddaa kanuuf jecha biyya alaa irraa gama biyya teenyaatti dhufee falmaa mirga namaa qeerroo fi qarree gurmeessee tartiiba godheen nuuf jecha akka ajaa'ibaatti mana hidhaa keessa ture. Kanaafuu dhaqaadhaa hirmaadhaa jenna. Obbo Jowaar Mohaammed viidiyoo tiyatana dhageesse toora iskaaypiitiin na hirmaachisuu ni dandeessa. Akka ajaa'ibatti dhufee anis irraa ni hirmaadhaa. Geerarraa waan hin qopheessee qabaanis silaa osoo ichi jiraadhee qaamaan achi geerara san jee hin gaariidha. Yoo mijaa'ee toora iskaaypiitiin ni dhufa. Yoo mijaa'uu baate qilleensa irratti ni dhufa jechuudha. Bakkuma jirtanii na keessummeessanii mireessin. Ana Sheek Bayaan Daawaati. Sheek Bayaan Daawaa qophii fayyaa himuudhaan beekama. Namoota dhukkubsatanillee idil addunyaatti wallanuudhaan beekama. Tanumaafuu toora iskaaypiitiin ni hirmaanna jenna. Yoo Rabbi jedhe inshaallah. Yoo hirmaachuun danda'amuu baate guyyaa san dura irratti qophii teenya toora yuutuub keenya kanaatiin toora chaanala kanaatiin gallakkifnaa akka isin guyyaa sanichi dhageeffattanii sagantaan bantanii nu gargaara jenneetti isin gargaara jenneetti itti mijjeessineetti
qopheessinee waan kitaaba hingaa bujuu fi seenaan qabu juu wajji wal fakkaatu isiniif qopheessinee bifa geeraraatiin isiniif fiduuf dhiyaanna. Nu dhaggeeffachuun dagatinaa, nu daawwachuus hin dagatinaa isinii jenna asuma. Asumaanuu Jowaar Mahaammadiin bagaa gammaddee bagaa yeroo tana geesse. Yeroo fi qarreen Oromoo isinis baga yeroo tana geessanii isinii jenna. Amma kitaaba Jowaar Mahaammad kanarraa wanni fudhannu inumaa ilmaan namaa hayyoonni keenya hundaa fi qabsaa'onni keenya hundinuu ka jiruu fi hammaan dura dhumees osoo seenaa keessa dabran akka Jowaar Mahaammad kanatti seenaa imala isaanii ifirraa katabanii osuma jiranii lafa kaayanii dhaloonni boodaa isaan akka ajaa'ibaatti isaan yaasa jechuudha. Asumaanuu warra jirtan seenaa teessan akka asumaan katabdanii seenaa dhugaadhaa dhaloota boodaatiif lafa kaaysan ni abdan. Isin qabsaa'onni keenyaa fi hayyoonni keenya ulamaa'onni keenya nutti hin goomtan. Nuti ammallee siiraa karaa ulamaa'iitiin siiraa gartee Araboota siiraa hedduu tan Araboonni irra dabran sahaabonni irra dabran seenaa isaanii hedduu dubbisaa ture. Sheekotiin teenyatu noo dhiiru maaliif seenaa isaanii dhaloota isaanii irraa qabanii imala barnoota isaanii akka keessa turanii fi imala barsiisummaa isaanii ka hamma lubbuun jiranii waan isaan mudateef rakkoo fi bal'oo isaanii waan diiniif qabanii keessa kutan kana maaliif katabanii namootaaf dhaloota boodaatiif lafa keenye asumaanuu akka lafa keessan yoo duraan lafa haa hubattanillee afaan Oromootiin namni afaan Oromoo beeku seenaa haa dubbisu. Sheekotiin teenyatti dabarte hedduu maqaa isaanii beekna malee seenaa isaanii hedduu irraa hin beeknu. Osuma lubbuun jiranuu akka Jowaar Mahaammad kanatti katabanii kitaaba ofirraa lafa kaayanii kitaaba isaanii bakka jirutti hordofnee imala seenaa isaaniitti hojii wal barra ture. Maal goonare sheekotii keenya kadhumanii fi qabsaa'otii keenya kadhuman kan nuti seenaa isaanii hin beekne akka Rabbiin beeku Rabbiin haa araaramuu fi Rabbi rahmataa godhuuf jechaati warra jiru wali dhaamsa dabarsinuuf dhaamsi kun hedduu isin fayyada jechuudha. Barruudhaan warri afaan Arabaa beektan afaan Arabaatiin katabdanii irra hedduu afaan Oromootiin barruu teessan ifirraa lafa haa'uu qabdan afaan namni beeku. Kanaafuu Jowaar Mahaammad kun akka fakkeenya isiniif ta'uu isinii gabaa. Amma seenaa sheekotii teenya gurguddoodhaa shee amma hubatanii irraa qabu. Isin gaazexeessonni Hamilton TV'tis jala deemtaniitis dubbisuun ni jirtanii haasofsiisuun waliin dhaabaa seenaa isaanii gaafadha. Irraayis waraaba. Irraayis barreessa. Kitaabaan lafa nuu kaaya akka dhaloonni dhufu. Abaluu baluufaan akkana keessa turanii akkasitti diin kana bakkaan ga'een jechuun hin irraanfatamne. Kitaabni akka dubbifamuuf waan kana lafa kaa'uu qabdanii hin jedhu. Obbo Jowaar Mahaammad ammaa kitaaba imala isaa xiqqeenya irraa qabee akkasuma barnoota isaa keessattii fi imala qabsoo isaa keessatti waan bu'aa bayii keessa bahe kitaaba hin gaabbu seenaan qabu jiru keessatti katabee dhiyoo tana BBC afaan Oromootti hojii as bahee jira. Gaaffii fi deebii anillee ichumatti hin dhagee jechuudha. Eegasuma booda anis geerara seenaan qabdu hin gaabbitu jiru asumaan maqaa Jawaarii lafa kaayetiin jiraamine maqaa Jowaar Mahaammad fi maqaa qeerroo Oromootiin yeroo gabaabdutti toora chaanaalaa kiyyaa kanaan isiniif dabarsa. Asumaan na daawwachuu hin dagatina. Kanaafuu obboleeyyan keenya kabajamtootaa fi jaalatamtoota baga yeroo tana geessan yeroo tana ga'uun waan guddaa waa hedduu keessa qunneeti
alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin isin nu ga'e jechuudha. Kanaafuu boleeyyan keenya ifin tuffatina namni yoo if tuffachuu baate wayii gayaa jechuudha. Badhaadhina yookaan milkaa'ina jechuun milkaa'ina gartee seenaa imala ofii if duuba deebitee hoggaa madaaltu waan baay'ee if duuba harkuu danda'uu qabda jechuudha. Wanni kun yogguu si gammachiise ummataaf qopheessitee dhaloota boodaatiif dhuftee lafa keessee dhaloonni boodaa akka seenaa kee kana dubbatee si yaadatu ififillee karaa ajaa'ibaatiin karaa gabaabaadhaan akka wayii ga'uu danda'u gara milkaa'inaatti dhaloonni boodaa kitaaba isin qopheessanii lafa keessan kanarraa qopheessee karaa kanarra gabaabaatiin itti fufa jechuudha. Kanaafuu qabsaa'onni keenya gurguddaan warreen qabsaa'oo turan kan akka jaarraa abbaa gadaa kakka rahimahullahu kakka jaarraa abbaa gadaa kakka elemoo qilxuutii fi kan akka waaqoo guutuufaan qabsaa'onni oromoodhaa kan hin maqaa beekuu fi kan hin beekne hundi seenaa imala qabsoo isaanii osoo katabanii lafa kaayane qeerroon oromoo silaa kitaaba isaanii kana dubbiftee akka ajaa'ibatti seenaan leen hin faalleef yoo namni seenaa osoo jiruu barreeffate namni seenaa kijibaa si katabuu hin danda'u jechuudha. Seenaa dhugaadhaa teessarra dhaabbateetti si jaja yookaan si faarsaa jechuudha. Akkamittiin isa kanaa qixxaadha yookaan isa kanaa achi kutee dhaloota faayidaa qabu if duuba uumaa jeeti sirraa waan baratu qaba jechuudha. Kanaafuu namoonni dhuftan obbo Jowaar Mohaammed yookaan obbo Jowaar Siraaj Mohaammed irraa fakkeenya fudhattanii kitaabban seenaa teessanii katabdanii lafa keessanii ilmaan keessanii fi hawaasa keessanii akkasuma dhaloonni booda dhufu akka maqaa keessanii isin irraanfan daranumaa akka seenaa teessan beeku akka isin yaadatee rahmata isin kadhatuu fi akka seenaa teessanii isin dubbatu akka namni biraallee seenaa cubbuudhaa tan isin godhin isin irra kaa'uu hin dandeenye kitaaba keessan katabdanii afaan oromootiin afaanuma beektanii katabdanii lafa kaa'uu dandeessan jechuudha. Yoo afaan beektanii katabdan barnaamijni ka afaan fedhe deebisu kanaatu dhufee jira jechuudha. Namuu afaanuma fedhe deeffatee dubbisuus ni danda'a. Taniifuu kitaaba obbo Jowaar Mohaammed kanarraa eeba obbo Jowaar Mohaammed kitaaba eebbisee seenaa imalaa dhaloota isaarraa hamma ammaatti jee kitaaba fuula 500 ol qabu kana bifa lamatti katabee kaaya kanarraa seenaa isaaf seenaa nuuf ammoo barnoota jechuudha. Isaaf yaadannoodha nuuf barnoota ta'a. Tanumaafuu anarraa eegalee seenaa keessa dabaran namoonni hundinuu yoo qopheessee dhaloota dhufuuf lafa kaa'ee karaa gabaabaadhaan namni imala milkaa'inaa itti ga'uu danda'a jechuudha. Obboleeyyan keenya kabajamtoota rabbi ajaa fi muraada keessan hundaa'uu isiniif haa guutu takkallee rabbi isinii haa tolchu. Jowaar Mohaammed baga bakka tana geessennaan imalli kee kungaa Kiiniyaa qofatti oroolini akkasuma karaa biyya Awurooppaadhaa biyya Jarmanii fi Ameerikaa biyya ta'e tan duratti garteetti barattee fi turte san biyya sanillee hin hanqatinii dhaqii siin jenna. Baga rabbiin asiin si ga'ee nutis baga gammadne atis baga gammaddee obboleeyyan keenya Oromoo hundinuu ka Islaamaa hundinuu rabbiin ajaa'iba muraada keessan hunda isinii haa guutu takkallee rabbi isinii haa tolchu fuuldura keenyaas rabbiin haa bareechu. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. السلام عليكم ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا فيديو بتو ولد دچانتي نگه ناتورا وانا نگه فتني بغرتوما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.